Ashama harka fuune hordoftoota Orootee adda barumsaan isin fayyada jedhee yaadu tokkoon qabadhee dhufe. Isin fayyada jedhee waa yaadee barumsa ajaa'ibaan qabadheetii dhufe. Akka inni isin fayyadus abdiin qaba. Akka irraa fayyadamtanis akka hubattanii irraa fayyadamtanis abdiin qaba. Orootee like subscribe gochuun nafaana bu'aan isiniin jedha. Waa barumsichi namni waan sana qabu nu dhagaa waan ta'eef akkaataa itti wifi cabsan dhageessanii irraan isinii deebi'a. Akkaataa itti wifi cabsan. Akkaataa itti wifi cabsan isin agarsiisuu dhufe. Kottaa nafaana bu'aa hordofaa egaa akkuma beekamu barnoonni keenya irraa wifi cabsuudha jedheetiin himeera. Wifi akkaataa itti cabsanuu fi karaa ittiin cabsan karaa lama isinitti agarsiisuu dhufe jechuudha. Like subscribe gochuu hin dagatinaa, nafaana bu'aa hordofaa. Wifi cabsuudhaa fi aappii lama fayyadamna. Aappiin lamanuu karaa garaa qaba. Aappiin inni tokkoffaan password isaa copy godha, wifi sana connected godha. Inni tokko immoo wifi dhuma sana connected godhee akkaataa isin koodii argachuu hin dandeenye godha jechuudha. Isa ammaaf jalqaba isa koodii argachuuf isin gargaaruun isinitti agarsiisa. Nafaana bu'aa hordofaa. Aappicha akkuma beekamu kunoo isa kanaadha. QR and barcode scanner jedha. Kunoo akkasitti aappicharra wayita seentanii akkasumatti bakka suuraa barbaadu bakka kana isiniif fida jechuudha. Isin immoo jawwaala nama biraa fuutanii nama wifi sanarraa qabu kunoo asirra seentu jechuudha. An jawwaala kana wifi kana itti fayyadamaa jira jawwaala koo irratti. Amma bakka kanan seenaa bakka settingii an qubaan tuqaa jiru sana arguu qabdu jechuudha. Bakka sanarra yeroon seenee jedhee kunoo advanced kan jedhu gara gadii godhana. Dhiifama yeroo tokkoo fi irraan harkaa deebi'e waan ta'eef bakka settingii sana tuqxu jechuudha. Kunoo akkuma beekamu godhana QR code kan jedhutu jira. Dhumarra kunoo bakka kana gadi tuqaaftu jechuudha. Akkasitti jawwaala sana bootaa koodii akka inni kaameeraa barbaadutti qabdu. Kunoo akkuma isin argaa jirtan argateera. Kunoo connect yoo gochuu barbaaddanii connect gochuudhaaf kunoo akkasi. Passwordii sana immoo yoo baruu barbaaddanii copy password kunoo kan jedhu kana copy password kan jedhu kanarratti tuqaafattu jechuudha. Sana booda copy passwordin godha. Passwordii sana naaf baasamoo hin baasuusaa in ilaala. Kunoo copy godheera. Bakka connected jedhuudhaan dhaqa. Connected yeroon dhaqu kunoo akkuma beektanu wifi kana connected godheera jechuudha. Silarraan qabu wifi forget godheen immoo koodiin copy naa godhetti naqa. Akkuma isin argaa jirtan forget godheera. Koodiin copy godhe mee itti naqeen ilaalaa. Dalageef dalaguu baatuusaa walumaan ilaalla jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan koodichi kunoo kanaadha jechuudha. Mee connect godheen ilaala. Connect godheera kunoo asiinis dalageera jechuudha. Amma aappii isa karaa lammataan isinitti agarsiisaa jechuudha. Aappii isa karaa lammaffaa. Dhiifama jalqaba wifi irraa password godhee forget godhee isin agarsiisa. Aappiin inni lammaffaa immoo kunoo isa kana. Wifi QR code password scanner kan jedhu kana kunoo kana. Maqaa isaa akkuma argaa jirtan mata dureetti maqaan isaa isiniif mul'ataa. Dhaxxanii Play Store keessan keessa galtanii isinii baasuu danda'a. Yoo feetanis liinkii isaa description box jalqabaarra isiniif kaa'uu nan danda'a jechuudha. Koomentii jalqabaarras isiniin kaa'a achirraa ilaallachuu dandeessu. Amma aappicha keessan galaa kunoo akkasitti. Kunoo innis akkuma argaa jirtan aappicha keessa galee jennaan bootaa posting QR code jedhee nagaafataa jira jechuudha. Kunoo akkasitti koodii akkuma amma jawwaala keessan duraarra dhaqxanitti koodii sanarra dhaqxanii bootaa wifi QR code kan jedhu godhanaa tuqxanii
seentu jechuudha. Dhiifama jalqabarraa kaatanii itti agarsiisa. Akkuma beekamu kunoo jawwaala nama biraa yoo fakkeenyaaf jawwaala nama biraa fudhadhaatiin kan waayifaa sana ofirraa qabu. Kunoo bootaa seetingii kan qubni koo isin agarsiisaa jiru sanarratti cuqaafattu. Sana booda dhuftanii kunoo QR code kan jedhu dhumarra argaa jirtu. Kan fakkii koodii kanaa jechuudha. Akkasii gootanii irratti qabdu yeroo tokko. Kunoo akkuma beektan argateera jechuudha. Connected godheera kunoo akkuma isin beektan mul'ateera irratti. Kanaanii kunoo connected godhee jira. Alan ammoo karaa ittiin aappicha argachuu dandeessan isinitti agarsiisaa jechuudha. Aappichi Pilaastore keessa seentu. Pilaastore keessa yeroo seentanii kunoo aappiin inni ani lammaffaa irratti isinitti agarsiise kunoo wife QR code password scanner kan jedhu kanaadha jechuudha. Inni lammataa immoo kunoo kana QR and barcode scanner kan jedhu kanaadha jechuudha. Akkasitti itti barreessitanii argachuu dandeessu. Galatoomaan isiniin jedha.